Asli yeroo mana barumsaatti galan geemo Eegana abbaa saangi. barnoonni isaa lama isaa miti fidimee baruu irratti barate si ilaala. Saree kan barreessite gabarsiisaan si barsiise. Yeroo barsiisaan gabatee gurraacha irratti barreesse an barreesseera. Yeroo inni gabatee gurraacha irraa haxaa'ee deemu immoo an mootara koorraa haxaa'ee dhufe. Ani immoo si nata. Maal waan